hoogganoota olaanoo mootummaa Itoophiyaa qabatee gara Somaaliland hargeysaatti balali'aa ture mootummaa Soomaaliyaan akka deebi'u taasifame. Ta'in kun ganama har'aa kan mudate akka ta'ee fi rakkoo mudate mariin furamuu imalli aangootaas yeroo biraatti geeddaramu aangoon ibsaniiru. Hojii gaggeessaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo yaada BBCf kennaniin xiyyaarri magaalaa Finfinneerraa gara hargeysaatti imalaa ture kun Somaaliyaarraa hayyama hin arganne waan jedhameef gara Finfinneetti deebi'ee qubachuuf dirqamuu dubbatan. Marsariitiin hordoffii balalii Flight Radar 24 akka agarsiisutti har'a balaliin xiyyaaraa lama gara Somaaliyaatti geggeeffameera. Flight Radar 24 akka agarsiisutti xiyyaarri Itoophiyaa tokko kan lakkoofsa balalii ET372 qabu guyyaa sa'aatii 5tti hargeysaa qubateera. Haa ta'u malee xiyyaarri lakkoofsi balalii ET872 ta'e ganama sa'aatii 2 walakkaatti Finfinneerraa ka'ee gara hargeysaatti balali'aa ture. Jijjigaatti ofirraa deebi'uun buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee sa'aatii 4 walakkaatti qubateera. Civil Aviationiin Somaaliyaa ibsa baaseen xiyyaarri Itoophiyaa lakkoofsi balalii ET872 hargeysaa akka hin qubanne dhorkamu beeksiseera. Ministeerri beeksisaa Somaaliyaa Daawud Aweesaa xiyyaarri akka deebi'u taasifame aangoota olaanoo mootummaa Itoophiyaa qabatee akka ture ibsan. Ministerichi yaada BBCf kennaniin xiyyaarri kun daangaa qilleensaa Somaaliyaa qaxxaamuruuf dursee hayyama gaafatee waan hin jirreef deebifamuu dubbataniiru. Xiyyaarri gara hargeysaatti imalaa ture deebi'eera. Sababiin isaas xiyyaarichi balalii erga jalqabee booda Somaaliyaarraa hayyamni nuuf hin kennamne jechuuni jedhan. Hojii gaggeessaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo xiyyaara akka deebi'u taasifame keessa imaltoota turanii fi odeeffannoo dabalataa biroo kennuu baatanis xiyyaara akka gara bakka deemuuf ka'etti balali'uu dhorkame ilaalchise mariin qaamolee lamaan gidduu taasifamuu ibsanii balaliin aangoota mootummaa haqamuun gara yeroo biraa hin ibsamnetti jijjiiramuu BBCtti dubbataniiru. ወደ ሀርጌሳ የሄደ የነበረ በረራ ተመልሷል። ምክንያቱም በረራው ኖርማል ጉዞውን ከጀመረ በኋላ ከሶማሊያ በኩል ፈቃዱን ይሰጠልን የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነው። በኋላ ግን ንግግር ተደርጎ ችግሩ ተፈቷል። Torbanoota muraasa dura Itoophiyaa fi akka biyya walabaatti kan of ilaaltu Somaaliland waliin waliigaltee Itoophiyaaf handaara galaanaa argamsiisu mallatteessuu hordofe Finfinnee fi Moqaadishuu gidduutti muddamni dhalateera. Sanadni waliigalteen wal hubannoo Itoophiyaan Somaaliland waliin waliif mallatteessite hojiirra yoo oole galoo galaanaa Edan irratti handaara galaanaa akka qabaattu kan taasisu yoo ta'u bakka kanaa Itoophiyaan ammoo bulchiinsa Soomaaliyaan qaama kootii jettu Somaalilandiif beekamtii biyyummaa laachuuf akka qorannoo gootu ibsameera. Kun immoo Soomaaliyaa dheekkamsiiseera. Ministeerri muummee Soomaaliyaa Hamza Abdi Bare torban darbee gaafa sanbataa Itoophiyaa waliin waraanatti galuudhaaf qophiidha jechuun isaanii dhaga'ameera. Haasaa ministeera muummee kana dursee pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheikh Mohammed Itoophiyaatiin diina Soomaaliyaa jechuun ibsanii ture. Itoophiyaan waliigaltee bara haaraa faranjootaatti raawwatte kana sadarkaa aanutti ceesisuuf tibba kana hooggansa olaanoo ishee gara hargeysaatti ni ergitii jedhamee gabaafamaa ture. Nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa ergamaan addaa gaanfa Afrikaa koomishinii gamtichaan muudaman dhimma Itoophiyaaf Soomaaliyaa gidduu akka galan waamicha godhe. Liigiin biyyoota Arabaa kan Soomaaliyaan miseensa itti taate ammoo har'a yaa'ii illee hin taane geggeesseera. Soomaaliyaan deeggarsa gaafatteetti. Galaana Balay dabalee isinitti hima. Manni maree nageenyaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa dhimma Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irratti walgahii ariifachiisaa gaggeesseen ergamaan addaa koomishiniin gamtichaa gaanfa Afrikaatti muudee ture Olusegun Obasanjo dhibdee kana gidduu galuun akka jaarsummaan fixan waamicha dhiyeesse. Manni maree kun yaa'ii har'a sa'a booda gaggeesse yeroo xumuru ibsa baaseen yaada koomishiniin gamtaa Afrikaa Amajjii 3 bara 2024 dhimma wal fakkaatu irratti barbaachisummaa tokkummaa daangaaf birmadummaa biyyoota miseensa ta'anii kabajuun qabu hubachiisuun baase akka deeggaru ibseera. Manni maree nageenyaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa yaa'ii idileen alaa har'a gaggeesse irratti Itoophiyaarraa ambaasaaddar Ayyala Riilee, Somaaliyaarraa immoo ambaasaaddar Abdullaalii Waarfaa argamuu ibseera. Somaaliyaa fi Itoophiyaan hariiroo fi waliigaltee wayita taasisan tokkummaa daangaaf walabummaa biyyoota haala kabajuun ta'uu mirkaneessuu qabu jedheera. Itti dabaluunis biyyootni lamaan dhibdee isaan gidduutti mudate harbessuurraa akka of qusatan waamicha godheera. Qaamoleen kaanis dhimma keessoo biyyoota miseensa gamtichaa ta'an lama gidduu galuun harbessuurraa akka of qusatan waamicha godhee jira. Gama kaaniin waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliland handaara galaana kiiloomeetira 20 ta'u Itoophiyaaf kennuu irratti waliigalan muddama dhalee wal qabate guyyaa har'aa ministirootni liigii biyyoota Arabaa kan Soomaaliyaan miseensatti taate walgahii ariifachiisaa gaggeesseera. Liigichi tibba waliigalteen kun raawwatame ibsa waloo baaseen waliigaltichi tokkummaa daangaa Soomaaliyaa kan sarbu birmadummaa biyya miseensa isaa taates kan mulqu jechuun balaaleffatee ture. Liigiin Arabaa yaa'ii har'a ministiroota isaa mala qunnamtii viidiyoon walitti qabe irratti kan argaman ministeerri muummee Soomaaliyaa Hamza Abdi Barre yaa'ii kana irratti karoorri Itoophiyaa hamaadha ittiin jedhan ulaa galaana diimaa ittiin to'attu kennuun daldala galaana idil addunyaaf yaaddoo uuma jechuun hubachiisuu ibsaniiru. Liigiin Arabaas karoora hamaa kana dura dhaabbachuuf tokkummaan Soomaaliyaa waliin hiriiruu akka qabu waamicha gochuu X gubbaatti barreessaniiru. Dhaabbatni walta'iinsa mootummootaa misoomaaf IGAD
miseensota isaa lamaan Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu muddama dhalate irratti kammisa dhufu Ugaandaa magaalaa Kaampaalaatti walgahii ariifachiisaa waamee jira. Ministeerri dhimma alaa Jibuutii xalayaa miseensota Igaadii fi waajjira muummee Igaad Jibuutii jiruuf ergeen Ugandaan akka walgahii kana qopheessituuf pirezidantiin biyyattii Yuweerii Museveenii tole jechuu ibsamee jira. Haa ta'u malee xalayaa waajjira haajaa alaa Itoophiyaarraa amajjii 13 barreeffame jedhamee qoodameen mootummaan yaa'ii biraaf sagantaan dursee qabate waan jiruuf yaa'ii kamisa dhuftu amajjii 18 bara 2024tti qabameef argamuu akka hin dandeenye ibseera. BBC'n dhugummaa xalayaa kanaan mirkaneessine mootummaan Itoophiyaas dhimmicha irratti ifatti wanti jedhe hin jiru. Akka xalayaan kun jedhutti yaa'iin idileen alaa kun guyyaa itti gaggeeffamu yoo jijjiirame hirmaachuuf qophii ta'uu mirkaneesseera. Manni maree nageenyaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa walgahii ariifachiisaa Igaad waame akka deeggaru itti bahaa. Sheelaa fi Soodii keessatti weerara busaa dhalateen yoo xiqqaate namoonni 50 du'uu jiraattonnii fi ogeeyyiin fayyaa himu. Waajjirri fayyaa aanichaa weerara kanaan namni du'e akka hin jirre dubbata. Jiraataan gandichaa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan haadha isaanii dhukkuba busaa kanaan dhabuu himaniiru. Kaleessas har'as sirni awwaalchaa ture. Walakkeessa fulbaanaarraa qabee nama baay'ee dhabaa jirra. Haadha koollee sababuma kanaan hin dhabe. Harka isheerraa dhiiga fudhatanii dhukkuba busaa akka ta'e mirkaneessanii ni wayyaa fi ni fayyiti jedhanii turan. Isa booda garuu torban tokko qofa dhukkubsattee dhuma torbee irratti lubbuun ishee darbe. Gaafa bitootessa 30 awwaalcha haadha koo ni raawwatame. Gandoota lameen kunniin keessatti ji'a 2 keessatti lakkoofsi nama du'ee 60 isaa ol ni ta'a. Hospitaala Heleelaa naannichatti argamu keessatti kan hojjetuu fi ogeessi fayyaa maqaan isaa akka hin eeramne gaafate yeroo inni hojiirra turetti namoonni 2 sababa busaan lubbuun isaanii darbuu himeera. Yeroo ani dabareerra turetti dhukkubsataa dabaree ittaanutti kennee ganama deebi'ee gaafan galu innis du'eera naan jedhan. Guyyoota ani dabareerran turetti qofa namni 2 boqoteera. Naannichatti waldaa kiristaanaa tokko keessatti namoonni 27 du'uus dhaga'eera. Kanneen natti dhiyaatan irraa odeeffannoon argachaa jiruun namoonni 50 fi isaa ol ta'an akka lubbuun darbedha kan hin hubachaa jiru. Rakkoo guddaa fi yaaddessaa naannicha keessatti qorichi tasumaa jiraachuu dhabuudha. Qorichi deeggarsaan argamu qaamatti madaqee dhukkubichaaf deebii kennaan jiru. Godina Walaayittaatti itti gaafatamaa waajjira fayyaa kan ta'an obbo Tsaggaayee Ekka Kindoo Daadiyyee gandoota Shiilaa fi Soodii keessatti muddee 29 akka lakkoofsa Itoophiyaarraa qabee weerarri isa baratamerraa adda ta'e mudachuu himuun ta'us namni mootummaan Itoophiyaa mootummaan takka paartii siyaasaa paartii mormituu takka qabaachuun dirqama. Paartii mormituu qabaachuun paartii siyaasaa mormituu takka qabaachuun dirqama isiniin jedha. Uummata kiyya kabajamoo. Mootummaan Itoophiyaa wanni inni deemaan jiru waan mataan isaa dalagu qofa. Paartii mormituu takka yoo qabaate manni paarlaamaa keessaa namni yaada adda addaatiin maddisiisa. Namni yaada adda addaa maddisiisu kan saayikooloojii ilma namaa kana jijjiiruu danda'a. Waan tokko waan badii tokko nama karaa irratti deebisuu waan jecha faallaa takka waan tokko gartee ati mana paarlaamaa keessaa yookaan paartii takka keessaa yaadii adda addaa burqamu waan nama fayyada. Faayidaa qaba. Paartii mormituu jechuun barbaachisaadha. Aangoo qofaa fi miti paartii mormituu biyyattiifis biyyattii san ijaaruu irrattis biyyattii san waliin dhaabuu irrattis paartii mormituu jechuun miseensa paarlaamaa keessaa waan tokko qabaattee gaafiif deebii takka wajjiin gartee akkasitti waan tokko daddabarsuu waan tokko namaaf wanni jechuun barbaachisaadha. Itoophiyaan paartii hin qabdu. Paartiin takkattiin ta biyya bulchaa jirtu tana qofa. Paartiin takkattiin biyya bulchaa jirtu tun akka feete nama gooti. Yoo feete qilee irra dhatti gaafa balee irra dhatte wanni isii deebisu hin jirtu. Dogongoruu dandeetti. Ilma namaati. So uummata keenya garuu waan tokko namni yoo fagoo taa'ee uummanni gartee fagoo taa'ee yoo waa laalu akka fagoo taa'ee waa laalu kanatti yoo itti xiinxallee namni beektoti hayyoonni warri gartee beekamoon gisee akkana dhaabbatanii waa laalan keessatti yoo dubbii tana laalan dubbiin tun waan hammaataa deemu jirtu fakkaatti. Dubbiin Itoophiyaa tun waan hammaataa dhufaa jirtu fakkaatti. Duraan dursee waraana biyya ambaatitti daangaa biyya ambaatitti osoo hin ceene dura biyyuma ofii keessatti gartee biyyuma isfii jiran kana keessatti wallageettiin ijaarrata biyyattii takkattii tana biyya tana waan waliin qabaniif biyya tana ijaaramanii gosaa wal qoqqooduu dhiisanii waraana biyya keessatti wal oofaa jiran kana dhiisanii biyyattiin tun dura ijaaramuu qabdi. Waan tokkotti osoo hin ceene dura
osoo hin tankaarfanne dura bakka bu'aan laallachuu jetti Oromoon. Uummata kiyya kabajamoo dubbii tana keessatti yoo waa gallaalte akka yaada keenyaatitti akka yaada kiyyaatitti asuma keessa gartee uummatuma kan kee kana keessa taa'ee osoo uummata gartee daangaa biraatti ceenee biyya namaa irraa waan tokko ni fudhannaa osoo hin ejjatiin hin tankaarfatiin dura biyyuma tantee keessatti ijaaramtee tokko taatee tokkummaadhaan biyya tantee ijaaruun kan kee dirqama. Gaafa ijaaramtee biyya tantee ijaartee sabaaf sablammii biyyattii tanaatii waliin wal dhaabbatte biyyi tun si waliin wal dhaabbatti Itoophiyaan takkatti tana walumaan hin dhaabbanna jettee dura biyya keessatti ijaaramte bakka itti ejjattus abdii qabda. Bakka itti ejjattu gartee gurmuu qabda jechuudha. Gaafa gurmuu hin qabne gaafa waasi duuba hin jirre gaafa biyya keessallee waasi qotuun waasi jiraatu taate akka cittoo yookaan waasi hooqan taate biyya keessaatis ati bakkee ejjattu milkii hin qabdu beeki. Milkaa'uu hin dandeettu. Maaliif wanni hundi marii hin kasocho'uun woo marii hin qabne bakka takka gahuu hin dandeettu. Yoo wallageettii hin qabne bakka takka gahuu hin dandeettu. Itoophiyaa keessa maaltu deemu jira? Waraana Itoophiyaa keessa deemu jira. Itoophiyaa waraana keessa deemu jira. Waraanni Itoophiyaa keessa deemu gaagama uummata Itoophiyaa fiduu danda'a. Gaagama uummata Itoophiyaa fiduu danda'a. Gaagama mootummaa kanarra fiduu danda'a.